Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran amma ba'd. Ummah al-Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan keenya Kadiditame enyo warra duraan kamale. geessinee bakka kana dhaabbannee namni nuti yaadachuu qabnu namootan fuula rabbii deeman rabbi rahmata haa godhuuf jenna. Namni bara dabre as wajjin ture anuma iida soomanaa wajjin dabarsin hiriyyoota keenyaaf abbootan keenya daa'imman dhaloonni nuu gadii hafuura rabbii deeman baay'eetu jiru. Saniif rabbi rahmata haa godhuuf hundaafuu aanis rabbi haa sabbarsiisu jechaadha. Har'a immoo ayyaana kanaan bakka kanatti rabbiin waliin nu qabe xiqqaan keenya guddaan keenya abbootiin amantii abboonni keenya haawwan keenya caasaan nageenyaa an bulchiinsaa an sadarkaadhaan jiran hundi akka aanaa keenyatti osoo hin ta'in akka muslima hundaatitti baga ayyaana Iidul Adhaatiin waggaa naanneessee har'a rabbiin ittiin nu gahe baga ittiin geessan taqabbala Allahu minna wa minkum jechuudhaan barbaada. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleeyyan keenya bakka kanarratti wanni guddaan nuti akka muslimaatitti eeggannu rabbi eeggannu. Rabbi hariiroo nuu fi rabbi jidduu takkaan eegas immoo hariiroo nuu fi hawaasa jidduu ta'e kana hubachuudha qaba. Akka kitaaba islaamaatitti akkuma ergaana dura dabretti namni waa yeroo asii galtan waa shuruuf keeyfattan ilmaan keessan lafee akka qabatanii haati yataamaa ilmaan daa'imaa akka gorora irraa hin yaamne akka hin moggaqquma qabaattan jechuun barbaada akka ummata muslimaatitti. Kun rabbiin waliin nu qofa qabu. Isaanis jibbeetii miti nus jaalateetii miti addunyaan fiixeessa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam Abaazariin akki jedhan hoggaa waan takka bilcheeyfatte amala haa qabu ollaa keetii tottooyadhuu jedhan. Kanaaf wal bira haa dhaabbannuuni akka ollaa ollatti akka yataamaatitti akka harka qalleeyyitti guyyaa kana keessatti ijoolleen yataamaadhaa waan uffattuu hin qabne ollaa keetiin laali gaara baasi gammachuu kan akka nu wajjin qooddatan jechuu barbaanneeti. Inni lammaffaadhaa asirratti dubbannu dhimma tokkummaati. Hawaasa keenya maqaa amantiitiin namni isin xiqqisee akkaataan taane keessa akka isin hin galchine of eeggannoo amantii keessatti waan tokkummaa tuqu waan nageenya tuqu waan hawaasa walitti buusu akka gaariitti akka eeggattan jechuun barbaada. Maaliif tokkoffaarratti akka muslimaatitti nageenya nuti eenyu nageenya nuufi rabbi gidduuti. Yoo nuufi rabbi gidduun nagee taate yoomiyyuu milkaa'uun keenya beekamaan. Kanaaf innis kaffaadhaa kan nuti barfannu dhimma barumsaati. Muslimni barumsaan dubattamuu qabu ammayyees ta'e shari'aatis ta'e lachuutiifuu yeroo kannee barsiifatuudha qaba ilmaan ifiitiis akkasumas hawaasnis mootii irraa kaasanii akka baratan carraa kanaan isin dabarsuudhaan barbaada. Kanatti aansinee dhimmoota qabrootaati.
qabroonni naannoo keenya jiru kanamni wasanaa lafee keessaa guuru jira. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akka jedhan namni lafee nama du'ee cabse akka nama lafee nama jiru cabsee jedhan nabiin alayhi salatu wassalam. Ummat al-Islam والله كيس الله بيجي لأن مورا سافر قبرين جد إتنين ديبني صلاة وقتامين الأرض فولا كيس انتري قبرين جرات مورا كيس قبرين جرات خبرين قبرين والفين خلنا مودا بكم أنا كيس قبروني نام نتتا فكتئة تقولا من فتئة كلهم فمودا كما بكا يتنت قبرون سكتواتشون نما دوئي فيس نماجر خجرو بس نماجر بكا جروت قبروني أكا خبجمو وچو وربادت أكا سمس مسجدنا كيقم أكا خبجم وانتون ننتاني إركان أمتا برجاجة يسد مسجد خيسا أكا انتبر أكا يقم إمام موتي لا دبر سو وربادت خلق يا سولان أبينا ربي سنبرا خاي إيقلتون برخام بيتا زكاة ديبتوف والروتن زكاة في الرامباف لزكاة في الرامباف تنجيشو بربان أمان لكاتس تهي خلفاتس أكا زكاة في الرائدن نقادي واني خساس كتامل دبتتون كجيبا مقالا خيست جدام خيست بيتا غرقرة خيست كجيب نيوارك كم برخاء أبي سنكيسا كفور نبينا عليه الصلاة والسلام دبتني تران أهدي رابي برخاء فرّا والنفورة يسوم والنخفصة أكنا مسلمات الكت يوحق مسكينة كيسا بلليس لقف أكا حقا خلف الرأيين ويجو بربادت خلف الدمرولان والنقودان رام سفينة كولي غلاتت بطا ونطلع منو تقوما نمكا تيلي تقومي ديمو جروخانا إرقالين تاني خيسا فجأة سودان نمني أمتا برجا جيسا مقاما تيتين حواسنك إيرونو جزيران نوخنو تيشو بربان أكا جزيران إيرونو خن مقاما تيتين akka hawaasa hal keessa gurjaa jiru dhufne dirree idaa kanarratti isin dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan obboleeyyan keenya muslimni idaa akkamitti akka dabarsu ergaa gabaabaa akka mana mariitti dabarsuu barbaada. Akka nabiin dabarsetti alayhi salaatu wassalaam muslimtoonni idaa akka itti dabarsan tokko kalee galgala irraa qabne hamma guyyaa sadiitti الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد مسجد الرد يرو خراد ملس يرو من في دفاع كادرس الله أكبر يدبر سوبا يودن ديان خراد فلين والجيراني دبرو سواب نكرم أبو ددو برباكسا إذا لا ده هذا الخير ستخلنا الناس فلين يرو قلم فرون أكام برباكسا إذا سومنا رتمو جادني نفون أكام برباكسا خلابير دبره يروني أسرّا الدديممو خراخنا الله أكبر أفانين جلچا ديمان وسو هركول كواني إموتا ميرا كيسا جلو سنتان أفانمان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أكرم قال النبي عليه الصلاة والسلام إموت براتين خراخ الرد أكرم من قرجانيس الله أكبر إذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه منابه در إدار به الله أكبر وانا كسوم وانا ساتي قال أولي التنبول إيرا لانس ولي التباقمه دلي براكم فلان دي ويا جباوان تيف خلام أسرّا قبنه hanga guyyaa sadiitti Allahu Akbar itti deemti. Guyyaa irratti irraa qabnee jechuudha. Masjidan keessatti hundaa'u ni deemti. Obboleeyyan keenya har'a yeroo asii galle diliirratti akkam bobbaane
guyyaa gammachuuti jennee ilmaan keenya bakka malee kan geessine ibibillee bakka malee kan dhaabbannee jechuu barbaanneeti. Ergaadhaan jira xumura irratti ergaan jiru iida dura irratti dhimmi buusiidhaan wal qabatu iida booda irraa akka ta'u jechuu ergaan godina irraa dhaqqabee waan jiruuf buusiin masdannuuriif buufamtu iida booda irraa haattoonnichi jira waan ta'eef namni rabbiin laaffiseef akka keessa buufatte jechuun barbaada. Iida booda irratti dabre waa'een buusiidhaa waan ta'eef abbaan rabbi laaffiseef duba irratti aduunis waan nama jabeessuuf namni wayis waan waaqaluuf kallattumaan yeroo inni dhaamsa irraa bahe gama salaataa deebinaa jechuudha. Nuuf galaa ni galaamii akkanatti dhimmi buusiidhaa gama duubaatiif dabree jechuudha. Guddaa wanni hin barbaadu namni haadha abbaan itti aara qabu guyyaa kana keessa gideedhaan of keessa dhaqqabdanii hin barbaadu. Namoota tokko ka haadha abbaan ilmi kiyya huccuu iidaa kophee takkanatti hin binne jedhee bilbilaan nu dubbisuu ture. Rabbi sodaattan bakka tana isinii dhufuuf teessanii abbootii keessan ilmaan keessan dura daara isaanii nyaata isaanii kan guyyaa iidaa gammachuu akka dura isaan qooddatan akka gootan asumaaniin dhaamsisanii dabarsuu barbaada. Kanatti dhaamsinee gama salaataa deebinaa nagayaan Eidul Mubaarak jecha Allahu Akbar jechaadha. Hamiira keessan galle nagayaan akka mana keessanitti deebitan dubartiinii fi dhiirtii akka wal keessan makamne dhaamsa keenya. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.